dhaamsa toltuu dhihaadhaa beekumsa horattu. Usmaan eega bara dheeraaf hojiif biyya alaa turee booda boqonnaa ji'a tokkootiif gama biyya isaa deebi'e. Hoggaa deebi'u obboleettii isaa ta duraan hin hijaabbanne amma jijjiiramtee hijaaba godhattee akka dubartii islaamaatti iftittiisitu arge. Hedduurraa gammadee booda sababni isiin akkanatti itti jijjiiramteefis intala takka tan feesbuuk irratti wajjiin haasoytu ta'uu bare. Dubartiin tun waan khayrii poost godhuun shamarranii fi dargaggoo hedduutu sababaa isiitiin qaceele. Inninis haalli isii kun isaaf tahee hordofuu eegale. Osoo suuraa isiitilleen arkin yookiin umrii isiitilleen beekin akka jaartii isaaf taatu hawwe. Qalbii keessatti akkuma amala isii kana intala bareedduu ta'uun ooltu je'ee shakke. Booda karaa obboleettii isaa tanaan bilbila isii harkachuu danda'e. Hoggaa biyya alaatti deebi'uuf guyyaan tokko hafuuf intala tanatti bilbilee akka isii jaalatee fi waggaa tokko booda deebi'ee isii fuudhuu fedhu itti hime. Isiinis itti yaada hayyee jetteen. Eega deeme booda dabree bilbilaan wal qunnamaa turan. Eega haalaa amalli isaa taheef booda intaltiinis hayyamteef akkasiggaa hoggaa deebi'ee wal qunnaman wal ballaman. Amma amanni tokko naannawee Usmaanis intala qalbuma isaa keessatti malee arkee hin beekne tanarraa jaalalti isa qabde. Jaalalti isa qabdee isii arguuf hawwii guddoo tana keessa seene. Hoggaa deebi'u bakka ballamaa tan itti wal harkan murteessanii isiinis akka isii beekuuf ilillii diimtuun qomarra kaayyadhee dhufaa jetteen. Amma Usmaan mana nyaataa itti wal ballaman sanitti dhufee dhaabbatee eegam. Nama isa dura dabru hunda isiidha mooji'ee mil'atee ilaalam. Hoggaa tana akkuma sammuusaa keessatti yaaduu turetti intalti bareedduun qashtiin sattarattee deemtu takka isa dura lebjattee dabarte. Inninis isii ta'uun dhabdu je'ee hoggaa ilaalu ilillii diimtuu jette san qomarraan qabdu. Akkasuma waliin tanumaa dhiisi je'ee seeqaa harkatti ol qabe. Usteetuma bira dabarte. Hoggaasuma isii duubaan jaartiin umrii 40 taatu takka ilillii qomarra godhattee dhufte. Akkuma intalti waan gootu itti himtee baallamtetti jechuun. Amma gaahamileen cabxe akkana jee. Yaa aboo anumaatu akka malatti isii hubate. Duraan sammuu tiyya keessatti intala dubraa bareedduu amma na bira dabarte saniin sahuu ture. Waatan amma hammata meeqaannarra guddoo tanaa miti. Akkas je'ee gaa hin fiine if qabe duuba. Useetuma amala bareedaan itti dhiyaatuu murteesse. Akkasitti hadiisa rasuulaa tokko sallallahu alaihi wasallam yaadate. Alaamaan munaafiqaa sadii. Hoggaa haasawni kijiba. Hoggaa baallama namaa seene baallama diiga. Hoggaa isa amanan nama kaa'ina. If jajjabeesseetuma gaa naamusaan salaamtaa je'eenii Usmaan amata dheeraas jaalachaa ture sun ana je'een. Tanaa wajji dhaabbatu tunis obboleessitiyya. Dhiyaadhu wajji laaqana nyaannaa je'een. Jaartiin tun dhaggeeffatteetuma boodarraa akkana jetteen. Yaa alma kiyyaanii waa nama ati eegaa jirtu sanii miti. Garuu xiqqoo dura intalti bareedduun takkana dhufteeti ilillii tana naa kannitee gurbaa tokkootu na seheesi dubbisaa. Yoo aaree takka sirraa baqachuu baate akkaan mana nyaataa gamasiisan keessatti isa eegaa jirutti himi. Yoo aaree si dhiise ammoo dantaa isaati itti dhiisinaan jetteen. Hoggaa tana Usmaan akka malee gammadee intala gama isaa seeqattu barbaaduuf mana nyaataa sana ol seene. Isiinis obboleessa isii xiqqaa tokko wajjiin taa'uu turte. Achumaan guyyaa xiqqoo booda wal fuudhan. هاي قبل يا أخي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هردوس ترام سلطو أكم نجيا في يارا سنين جتشام قصة نرافق بدي هذا تنافكاتي إن شاء الله قصة تنرا كوابرات تنبدين كبا. هاي جانجا فيديو براتي ولا جرو فيديو تناشر قرا قلتو مال فردا والسلام عليكم نجينا ترام.